Nagaa fi araarri Waaqayyoo isiniif yaa baay'atu. Hordoftoota yuutuubii waldaa guutuu wangeelaa ejiree taatan hunduma keessaniif akkam jirtu. Nagaan isinii dhaamaa. Kana duraa waa'ee barumsaa mootummaa Waaqayyoo jedhu wal faanaa itti fufiinsan barannee Waaqayyoon nu gargaaree barumsa sana haala gaariidhaan xumurree baay'een keessan akka itti fayyadamtan Waaqayyo akkasumatti dubbate. Jireenya keessan dubbii sagalee Waaqayyoo kanaan akka ilaaltan akkasumas dubbii sagalee Waaqayyoo kanaan akka baatan akka galtan amantiin qaba. Ammas fedha Waaqayyoo ta'ee waaqeffannaa dhugaa jedhu qabadhee jidduu keessanitti dhiyaadheera. Barumsi kun barumsi waa'ee waaqeffannaa dhugaa jedhu kun amma Waaqayyo na gargaaree dhugaa isaa hubadhee amma sana isin biraan ga'uun barbaada. Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Waaqeffannaan seensuma isaa hoggaa laallu waaqeffannaa dhugaa jenne. Waaqeffannaan dhugaa maalidha hoggaa jennu waa'ee waaqeffannaa laaluun keenya ooluti. Waaqeffannaan dhugaa maalii? Waaqayyoon ennaa namaa namni waaqeffachuu akka danda'u ta'ee uumame. Namni waaqeffachuu akka danda'u dirqama namni Waaqayyoo waaqessuu akka danda'utti uumame. Uumamuu irraa jechuudha. Kuni jaalatamee odoo hin ta'in Waaqayyoomti hoggaa nama uumuu kan nama uume namni akka waaqeffachuu danda'utti taasiseetidha kan uume. Namni lafa kanarratti nama ta'ee dhalate hundumtuu karaa sirrii ta'een yookiinis karaa sirriidhaan Waaqayyoo waaqeffachaa jiraachuun isaa beekamaadha. Tokko tokko karaa sirrii ta'een beekanii isaaniif galee isa waaqessan beekanii dhugaan isaaniin galee Waaqayyoo waaqessu. Namoonni kun immoo otoo isaaniif hin galin odoo hin beekin garuu waaqeffannaa keessa jiru jechuudha. Waaqeffachaa jiru. Namni waaqeffannaa keessa akka jiru nu agarsiisa jechuudha. Namni amantii qabus namni amantii hin qabnes waaqeffannaa keessa akka jirudha kan hubatamu. Namoonni ani amantii hin qabu jedhan namni amantii hin qabu jedhan amantii qabu. Amantiin isaanii maalidha hoggaa jettan amantii hin qabuudha. Amantii hin qabuudha. እኔ እምነት የለኝም የሚል ሰው እምነት አለው። እምነቱ ምንድነው? እምነት የለኝም ማል ጀቹዳ አመንቲን ጀቹን በሩምሰ መታሳ ደንዴ ዋን ቀቡፍ ነምኒ አመንቲን ቀቡ ጀደስ አመንቲ አከት ደበ ሰበብ አመንቲ ደበፍሰና ዋን ኢብሱፍ ዋን ዱበቱፍ ጀቹዳ ዋይ አመንቲ አቡሳ ሰና ወይ ዋተመኑ ሰና barumsa isaa qaba. Kanaafan namanni ani kanattiin akkasittiin hubadha akkasittiin beeka malee ani akkasittiin beeku kan jedhu san akkaataa beekumsa isaa sana akkaataan itti ibsu sun matuma isaatiin amantii isaa barumsa amantii isaa kennuu isaa agarsiisaa jechuudha. Kanaafuu kallattiidhaan ta'ee al kallattiidhaan namoonni waaqeffannaa keessa jiru. Erga namni waaqeffannaa keessa jiraachuun hin oolle nuti namoonni Waaqayyoon beeknee dhugaadhaan karaa kallattiidhaan akka isaaf ta'utti dhugaaf waaqeffannaa dhugaatiin Waaqayyoon yoo waaqeffanne eebba mataa isaa akka qabu sagalee Waaqayyoon barsiisaa. Kanaaf hojii ergamootaa boqonnaa 17 lakkoofsa 23 fi wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 22 irratti yoo ilaaltan eebba mataa isaa qabaa jechuudha. Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf waa'ee waaqeffannaa dhugaa innaa kaafnu waaqeffannaa dhugaa mata duree jedhu kana jalatti wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 24 irraa bu'uura godhannee kaana jechuudha.
bu'uura godhannee kaanna waa'ee waaqeffannaa dhugaa kana wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 24 Waaqayyoon hafuuraa warri isaaf sagadanis hafuura fi dhugaadhaan isaaf sagaduu ni ta'aafi jedha. Waaqayyoon hafuura warri isaaf sagadanis hafuura fi dhugaadhaan sagaduun isaaniif ni ta'a. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqeffannaan maali? Waaqeffannaan maali? Jecha lamaan waa'ee waaqeffannaa nu ibsuun barbaada. Tokkoffaa waaqeffannaa jechuun guutummaa jireenya keenya Waaqayyo jalatti bulchuu jechuudha. Namni tokko waan waaqessaan jira, Waaqayyoon waaqessaan jira, Waaqayyoon waaqeffadhennaa jedhee dubbatu maal jechuu isaati jechuudha. Karaa biraatiin guutummaa jireenya koo Waaqayyo jalatti bulcheera. Waaqayyoofan bitama, Waaqayyoofin bulaa. Guutummaa jireenya koo kan to'atee jiru Waaqayyoodha jechuu isaati. Lammaffaa irratti namni tokko waaqeffannaa dhugaa waaqeffadhaan jira hoggaa jedhu maal jechuu isaati? Waaqeffannaa jechuun guutummaa guututti Waaqayyoodhaaf bitamuu jechuudha. Waaqayyoof bitamaan jira jechuudha. Namni Waaqayyoon waaqessa jedhu tokko Waaqayyoof bitama. Guutummaa guututti otoo irraa hin hir'atin, otoo irraa hin hir'atin, otoo irraa hin harca'in guutummaa guututti jireenya isaatiin Waaqayyoodhaaf bitamu jechuudha. Waaqeffannaa jechuun jecha kana lamaaniin hiikama waaqeffannaan. Waaqeffannaa jechuun guutummaa jireenya keenya Waaqayyo jalatti bulchuudha. Inni lammaffaa immoo guutummaa guututti Waaqayyoodhaaf bitamu jechuudha waaqeffannaan. Hiikni waaqeffannaa kakuu moofaaf kakuu haaraa keessatti jiraati. Isa wajjin hin ilaalla. Hiikni waaqeffannaa kakuu moofaa keessatti maal fakkaata? Afaan warra Ibraayisxiitiin akkuma beekamu kakuu moofan afaan Ibraayisxiitiin akka barreeffamedha kan beekamuuti. Afaan Ibraayisxiitiin shakahaa kan jedhu qaba. Jecha shakahaa jedhu. Jecha shakaa jedhuun beekama jechuudha. Waaqeffannaa kan jennu kun nuti yookiin amlikoo kan jennu afaan Amaariffaatiin, afaan Oromoffaan, afaan waaqeffannaa kan jennu kun shakahaa jedhama jecha Ibraayisxiitti. Hiikni isaa bakka sadiitti qoodamee ilaalama. Hiika tokko qofa miti kan qabu. Walitti dhiyaata malee hiika sadii qaba. Innis tokkoffaan Waaqayyoof guggufuu jechuudha. Shakahaa jechuun Waaqayyoof guggufuu. ለእግዚአብሔር መስገድ Waaqayyoof guggufuu. Inni lammaffaa Waaqayyoof sagaduu. Waaqayyoof sagaduu. Inni sadaffaa Waaqayyoon kabajuu. Kana sadeenii ibsamu. Waaqayyoof guggufuu, Waaqayyoof sagaduu, Waaqayyoon kabajuu. Jechi shakahaa jedhu kun Waaqayyoof guggufuu, Waaqayyoof sagaduu, Waaqayyoon kabajuu. Waaqeffannaan kakuu moofaa akkasitti beekama jechuudha. Kakuu moofaa keessatti sabni Waaqayyoofin sagadaa, Waaqayyoo waaqeffadhennaa jedhu, Waaqayyoofin jiraadhennaa jedhu, jireenyi waaqeffannaa saba Waaqayyoo kakuu moofaa keessatti innaa laallamu Waaqayyoof guggufuu isaanii argina. Waaqayyoof innaa guggufan argina. Waaqayyoof innaa sagadan argina. Waaqayyo innaa kabajan argina. Inni kun waaqeffannaadha. Kana waaqeffannaa jechuun. Hiikni waaqeffannaa kakuu haaraa keessaa immoo afaan Giriikiitiin barreeffame kakuu haaraan kun beekamaadha. Afaan Giriikiitiin akkas kan jedhutu jira. Piriskaaniyoo jedha. Piriskaaniyoo afaan Giriikiiti kun. Afaan warra Giriikii piriskaaniyoo. Piriskaaniyoo jechuun kun piriskiiniyoo kan jedhu kun jechi piriskiiniyoo jedhu kun hiikni of keessaa qabu hittiiqanii dhungachuu kan jedhu of keessaa qaba. Kun immoo adda baay'ees ajaa'iba. Piriskiiniyoo kan jedhu kun Giriikiidhaan kallattiidhaan afaan Giriikii kun yennaa hiikamu hiika akkamitti of keessaa qaba? Taxaggitoo masaam ittiiqanii dhungachuu kan jedhu kana of keessaa qaba jechuudha. Ittiiqanii dhungachuu kan jedhu of keessaa qaba. Macaafoleen lachuu hiikni isaanii waa'ee waaqeffannaa barsiisan wal fakkaatu. Laala afaan Ibraayisxiitiin shakahaa kan jedhu kunii fi afaan Giriikiitiin piriskaaniyoo kan jedhu kun hiikni isaanii innaa walitti finnu jechuudha. Walitti wal fakkaata. Barumsa wal fakkaatu barsiisuu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee garuu waaqeffannaan kakuu moofaa keessa turerra kan kakuu haaratu
caala waaqayyotti hiikuu nu barsiisa. Kuni beekamaadha. Gaaddidduudha miti kakuu moofaa kakuu haaraadhaaf gaaddidduudha jedha. Wanti ta'u hunduyyuu kakuu moofaa keessatti alaanidha. Kakuu haaraa keessatti immoo keessanidha. Wanti hundu lolli saba Israa'el kakuu moofaa keessatti arginu alaanidha. Qaaman kan ta'udha. Qaama alaatiin kan ta'udha. Bakkeetti kan beekamudha. Kakuu haaraa keessatti immoo lolichi lola hafuuraati. Kanaaf Phaawulos ennaa barreessu akka namaatti yoo deddeebinerre akka namaatti lollu. Sababbiin isaa meeshaan lola keenya meeshaa foonii miti jedha. Daawudiinaa jijjigsuudhaaf garuu Waaqayyo fuulduratti jabaadha jedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Karaa hafuuratti geeddarama jechuudha. Gara keessatti geeddarama. Kanaaf waaqeffannaan kakuu moofaa keessa jiru alaan gugguufuu, sagaduu, kabajuun suni kakuu haaraa keessatti immoo itti qani dhungachuu jaalala akkanii itti maxxanuu agarsiisa jechuudha. Baay'ee walitti hiikuu agarsiisa. Baay'ee itti hiikuu agarsiisa. Itti hiikuu kakuu haaraan ittiin hiiksina karaa dhiiga hoolichaatiin hiiknerra waan ta'eef kakuu haaraa keessatti sirriitti jabeessee itti hiikuu kana barsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf waaqeffannaan kakuu moofaa keessatti gugguufuu, sagaduu, kabajuu fi kan kana fakkaatan yoo ta'u, kan kakuu haaraa immoo dhugaa fi hafuuraan sagaduu akkasumas itti qani dhungachuu kan jedhu. Kun maal jechuudha? Guutumaa guututti dhugaa fi hafuuraan jaalalaan of kennuudhaan ulfina ofii fuula isaa duratti lafa kaawwatanii isaaf sagaduu dabalata jechuudha argitanii. Jaalalaan dhugaaf hafuuraan ta'anii jaalalaan of kennuudhaan ulfina ofii fuula isaa duratti lafa kaawwatanii sagaduu dabalata. Inni kakuu moofaa alaala'e argitanii. Alaalumaa gugguufuu, alaalumaa sagaduu, alaalumaa kabajuu jechuudha. Inni kakuu haaraa dhugaaf hafuuraan erga ta'e booda jaalalaan ameen itti hiikuu ulfina ofii miila isaa dura kaayyatanii ulfina ofii gatanii guutumaaf guututti itti hiiqanii sagaduu dabalata jechuudha. Kakuu haaraa baay'eetti nu maxxansa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf waaqeffannaan kakuu moofaa keessatti guyyaawwan itti gaggeeffaman guyyaa muraasa qaba. Namni har'a ka'ee har'a kana nan waaqeffadha jechuu hin danda'u. Boru ka'ee waaqeffadha jechuu hin danda'u. Halkan kana ka'ee waaqeffadha jechuu hin danda'u. Ganama kana ka'ee waaqeffadha jechuu hin danda'u. Murtaa'aadha beektu argitanii. Baay'ee ajaa'iba. Kakuu haaraa keessatti ammam nuuf banameef ammam carraa akka arganne as keessatti ilaaluu dandeenya. Kakuu moofaa keessatti guyyaa murtaa'aadha. Guyyaa murtaa'aadhaan alatti Waaqayyo waaqessuun hin danda'amu. Dubartii warra Sunaam sana mucaan jalaa du'e gara nama Waaqayyoo gara Eelsaa dhaquudhaaf harree naaf jettee abbaa manaa isheetti innaa himattu akkas gannaa jedhu nageessu. Har'a wayi guyyaa sanbataa miti, wayi jees guyyaa isa dhumaa miti. Maal gochaa deemta gara nama Waaqayyoo jedha. Guyyaa qaba jechuudha. Guyyaa muraasa qaba itti dhufna. Guyyaa muraasa qaba. Guyyaan itti sagadamu sun, guyyaan itti waaqeffatamu sun guyyaa murtaa'etu jira jechuudha. Akkasumas lammaffaa irratti iddoo qophaa'etti gaggeeffama jechuudha. Yookiin iddoo muraasatti gaggeeffama. Fakkeenyaaf mana qulqullummaa Salamoon ijaare Yerusaalemitti gaggeeffama. Namni sagaduu barbaadu hundumtuu gara sana deema jechuudha. Gara Yerusaalem sagada deema jechuudha. Iddoo murtaa'e qaba. Bakka manni qulqullummaa jirutti, bakka lubni jirutti, bakka manni qulqullummaa jirutti kan kuni ta'uu danda'u barumsa keenya fuulduraatti itti dhufna waan ta'eef. Inni sadaffaan sirnoota kennaman qabu. Sirnoota kennaman waaqeffannaadhaaf sirnoonni kennaman jiru. Sirna sanaanidha waaqeffachuu kan danda'an. Sirna sanaan alatti waaqeffachuun hin danda'amuuti. Isa kana hin baranna. Isaan kun hundumtuu ingirii kakuu haaraa keessatti jijjiiramaniiru. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kakuu haaraa keessatti jijjiiramaniiru. Iddoo muraasni, guyyaa muraasni sirni kenname hundi sun jijjiirame kakuu haaraa keessatti bifa haaraa ta'een waaqeffannaan dhufeera. Isa kanas Wangeela Yohaannis boqonnaa 4:20 yeroo hunda nu wajjin deema. Xiqsiin kun luqqisiin kun yeroo hunda laala. Akkas jettee dubartiin warra Samaariyaa kun gooftaa Yesuus wajjiniin onnaa isaa taasiftu argina. Abboonni keenya gaara kana gubbaatti ni sagadu. Isin warri Yihuudootaa ammoo laftitti Waaqayyoon sagaduun ta'uu Yerusaalem keessa jira
jettuu ittiin jette gooftaa Yesuus Kiristoositiin. Laalaa iddoo abboonni keenya itti tulluu gubbaatti sagadanii isin immoo warri Yihuudii kun xiqqoo ishee amma immoo fooyyessitaniirtu amantii haaraa waan fiddan fakkaata. Yerusaalem jettu mana qulqullummaa Salamoonitti sagadama jettanii dubbattu. Abboonni keenya garuu tulluu gubbaatti gaara kana gubbaatti Waaqayyoof sagadanii abboonni keenya jette innaa dubbattu argina jechuudha. Gaara gubbaatti sagadanii deebii gooftaa Yesuus Kiristoos kenne lakkoofsa 22 irratti akkas jedha. Yesuus yommus dubartiin nana yeroon itti isaan gaara kana gubbaatti yookiinis Yerusaalemitti abbaadhaaf hin saganne dhufuuf jira. Inni ammumaa jedheen na amani bakka ammuma ta'a inni kun ammuma ta'a kun na amani yeroon itti afutu jira jedha. Maaltu hafa? Gaarri gubbaanis hin hafa, tulluu gubbaanis hin hafa. Waaqayyo abbaadhaaf yeroon itti gaara fittu Yerusaalemitti saganneen dhufa. Haa jedheen gooftaa Yesuus Kiristoos itti dubbata jechuudha. Hubannaan dubartiin kun qabdu waaqeffannaan kakuu moofaa keessa Israa'eloonni Waaqayyotti waaqeffatan turan san kaasti jechuudha. Kaasaa jirti sadarkaa qaba jechuudha. Sadarkaan waaqeffannaan kakuu moofaa keessatti itti waaqeffatamaa ture sadarkaa 3 qaba. Sadarkaa 3 san keessaa dubartiin kun isa lama qofa caqaste jechuudha. Isa lama qofa caqaste. Tokkoffaan tulluu kana gubbaarratti kan jedhu sana tulluu gubbaarratti sabni Israa'el Waaqayyoon waaqessaa turan. Eeyyoo tulluu gubbaarratti Waaqayyoon waaqessaa turanii sagalee Waaqayyoo seera bahuu boqonnaa 19 lakkoofsa 10 hanga 21tti innaa dubbifannu Waaqayyoo tulluu Siinaa irratti Musee fi saba Israa'elitti mul'ate jedha. Achirratti Waaqayyoon waaqessaa akka turan Waaqayyo achirratti mul'achaa akka ture sagalee Waaqayyoo nu agarsiisa. Inni lammaffaa godoo qulqullummaa keessatti jechuudha. Godoo qulqullummaa keessatti waaqessaa turan sabni Israa'el. Inni immoo godoo qulqullummaa keessatti waaqessaa turuu isaanii seera bahuu boqonnaa 25 lakkoofsa 1 hanga 10tti kan jiru argina. Sagaleen akkas jedhu jira jechuudha. Waaqayyo Museedhaan sabni koo kennaa naaf haa kennu ati immoo kennaa sanaan godoo qulqulluu anaaf ijaarii anis isarrattan mul'adha jedheen. Waaqayyoon godoo lafa onaa keessatti tulluu irratti sagadaa turanii Museedhaan immoo kennaa saba koo naa gaafadhu kennaa saba kootirra erga fuutee booda godoo qulqullummaa naa ijaarii ani immoo achittan saba kanatti mul'adha achittan waaqeffatamaa jedhee tulluurraa buusee Waaqayyoon immoo godootti akka isaan gasheen argina jechuudha. Inni sadaffaa mana qulqullummaa Salamoon ijaare magaalaa Yerusaalem keessatti waaqeffatamaa ture. Inni macaafa moototaa isa tokkoffaa boqonnaa 6 irratti guutummaa isaa dubbiftan kan argitu Salamoon mana qulqullummaa magaalaa Yerusaalemitti ijaaree sirni waaqeffannaa achitti gaggeeffamaa ture jechuudha. Amma laala dubartii kana bira dhaqaa. Dubartiin kun innaa dubbattu gooftaa Yesuus Kiristoosiin abboonni keenya gaara irratti sagadaa turanii gaara kana gubbaatti sagadaa turanii isin immoo warri Yihuudootaa maal jettu kunoo waaqeffannaan Yerusaalemitti mana qulqullummaa Salamoonitti jechaatidha jirtu. Inni kun sirrii akka hin taane dubbataa turte. Garuu dubartiin kun waa tokko biraa hambifte jechuudha. Kan ishiin beektu isaan kana lamaan irratti qaqqabdee waa'ee godoo dhiifteerti, waa'ee tulluutii fi waa'ee mana qulqullummaa dubbatte jechuudha dubartiin kun. Gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin innaa haasoftu sadarkaa tokkoo fi lammaffaa kanarratti kan jiran caqaste jechuudha. Tulluu fi mana qulqullummaa caqaste. Gooftaa Yesuus Kiristoos garuu hunduu ni hafu. Haalleluuyaa. Hunduu ni hafu. Waaqayyoon dhugaa fi hafuuraan waaqeffatama. Waa'ee iddoo dhiisi jedhee. Waa'ee iddoo dhiisi. Amma tulluunis hin jiru. Godoon qulqullummaas hin jiru. Manni Salamoon ijaare manni qulqullummaa Salamoon ijaare hin jiru. Amma waa'ee iddoo dhiisi Waaqayyoon dhugaa fi hafuuraan waaqeffatama. Ameen. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kakuu moofaa keessattis ta'ee kakuu haaraa keessatti ingirii Waaqayyoon dhugaa fi hafuuraan waaqeffatama. Garuu
Enna waaqayyoon waaqeffatamu wanti sadii murteessan jiru. Kakuu haaraa keessattis kakuu moofaa keessattis waaqayyoon waaqeffatamuudha har'a kana wajjiniin ilaalla jechuudha. Waaqayyoon waaqeffatamuudha wanti sadii barbaachisaadha. Wantoonni sadii barbaachisoodha. Kakuu moofaa keessatti balballi dunkaanaa wayin walga'iin mana qulqullummaa barbaachisaadha. Yaa Leewwota boqonnaa 17 lakkoofsa 4 irratti innaa dubbannu kan argina. Kana jechuun maal jechuudha? Bakka aarsan itti dhiyaatu jechuudha. Kanaaf kakuu moofaa keessatti waaqayyoon waaqeffachuudhaaf tokkoffaa aarsan barbaachisaadha. Aarsan barbaachisaadha. Inni lammaffaan kan barbaachisu immoo luba. Waaqayyoon waaqeffachuudhaaf lubni barbaachisaadha. Ba'uu boqonnaa 1 lakkoofsa 5 boqonnaa 30 lakkoofsa 30 kan arginu lubni barbaachisaadha. Aarsan dhiyaachuudhaaf aarsaa dhiyeessuudhaaf lubni barbaachisaadha. Kan biraa iddoo aarsan itti dhiyaatudha. Inni tokkoffaan, inni lammaffaan luba, inni sadaffaan immoo aarsaa dhiyaatu. Matuma isaatiin aarsan dhiyaatu wanti isaan qabatanii dhiyaatan jechuudha. Seera ba'uu boqonnaa 29 lakkoofsa 38 hanga 46 kan argitanidha. Lubni qabatee waaqayyo duratti waa'ee namoota aarsaa dhiyeessu sanaadha jechuudha. Isaan kun baay'ee barbaachisaadha. Kana jechuun lubni waa'ee cubbuu mataa isaatii fi waa'ee cubbuu saba akkasumas aarsaa galataa yoo ta'e kan waaqayyoof dhiyeessudha jechuudha. Lubatu kana hunda qabateetoo dhiyaata. Waaqayyo waaqeffachuudhaaf aarsaa qabannee dhiyaannaa. Aarsaa qabanne sana immoo iddoon itti dhiyeessinu sun lafti inni itti dhiyaatu sun manni qulqullummaa godoon qulqullummaa jiraachuu qaba. Achitti dhiyaata. Achitti immoo innaa dhiyeessinu kan nurraa fuudhee waa'ee ofiisaatiifis waa'ee sabaas cubbuu ofiitiifis cubbuu saba sanaatiifis aarsaa dhiyeessu immoo lubni jiraachuu qaba jechuudha. Kuni sadeen hin guunne taanaan waaqeffannaan hin danda'amu. ሶስቱ ነገር ካልተሟላ ካህን ከሌለ ቤተ መቅደስ ከሌለ መስዋዕት ከሌለ አምልኮ የለም። ከናፍ namni tokko waaqayyo waaqeffachuudhaaf kakuu moofaa keessatti ta'e kakuu haaraa keessatti wanti kun sadan barbaachisaa. Lubni jiraachuu qabaa, manni qulqullummaa jiraachuu qabaa, aarsaan inni qabatee dhiyaatu jiraachuu qaba. Hubachiisa. Waa'ee aarsaa keenyaa dura garuu waaqayyo immoo nu ilaala. Aarsaa qabannee dhiyaannaa aarsaa keenya dura nu ilaala. Waaqayyoon aarsaa nuti qabannee dhiyaannu sana dura eenyu ilaala? Nama sanas ilaala jechuudha. Fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 3 hanga 4tti inni ilaaltan waaqayyoon gara Abeelii fi gara aarsaasaa qalmasaa faara tolaadhaan ni ilaalee jedha. Gara Qaayilii fi aarsaasaa ni ilaalle, gara Abeelii fi aarsaasaa ni ilaalee. Kana jechuun maal jechuudha? Kana jechuun waaqayyoon aarsaa dura isa aarsaa dhiyeessuu ni ilaala. Waaqayyoon faarfannaa dura isa faarfatuu ni ilaala. Waaqayyoon waaqeffannaa dura isa waaqeffatuu ni ilaala. Waaqayyoon lallaba dura isa lallabuu ni ilaala. Waaqayyoon raajummaa dura isa raajuu ni ilaala. Waaqayyoon barsiisa dura isa barsiisuu ni ilaala. Waaqayyoon kennaa keenya dura isa kennaa kennuu ni ilaala. Waaqayyoon bulchiinsa keenya dura isa bulchuu ni ilaala. Waaqayyoon jechoota mimmiidhagoo dubbannu osoo hin ta'in isa dubbatu ni ilaala. Maaliif yoo jenne Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 16 lakkoofsa 7 irratti ani akka namni ilaalutti in ilaalu, namni fuula ilaala, ani waaqayyo garuu garaan ilaala. Maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Qabxiiwwan barbaachisoo armaan olitti ilaalle sun kakuu moofaa keessatti akkuma barbaachisoo ta'an kakuu haaraa keessattis barbaachisoodha. Fakkeenyaaf manni qulqullummaa kakuu haaraa keessatti barbaachisaadha. Manni qulqullummaa barbaachisaadha. Lubni barbaachisaadha. Aarsaan barbaachisaadha. Manni qulqullummaa eenyu? Kakuu haaraa keessatti manni qulqullummaa eenyu? Manni qulqullummaa waaqayyoon kakuu haaraa keessaa eenyu kan jedhu. Kanaaf manni qulqullummaa kakuu haaraa keessaa inni calqaba gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 19 irratti innaa ilaaltan yommus Yesuus deebisee mana qulqullummaa kana jigsaa, ani immoo
guyyaa sadiitti deebisee nan dhaaba jedhe. Yesus garuu jedha lakkoofsa 21 irratti waa'ee mana qulqullummaa yommuu dubbate waa'ee dhaqna ofii isaa dubbachuu isaati. Mana qulqullummaa kana diigaa guyyaa sadiitti nan kaasa, najjeesaa guyyaa sadiin booda nan kaasa kan jedhu gooftaa Yesuus Kiristoos. Mana qulqullummaadha. Manni qulqullummaa calqabaa gooftaa Yesuus Kiristoositi. Ittaanee manni qulqullummaa ittaanee jiru amantoota nuyi si ana obboleetti koo si obboleetti koo si haadha koo abbaa koo si laala manni qulqullummaa Waaqayyo har'a nuyidha. Qorontos sadaffaa boqonnaa 16 Qorontos tokko boqonnaa 3 dhiifama Qorontos tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Isin mana qulqullummaa Waaqayyo akka taatan afurri Waaqayyo akkasin keessa buufatee akka jiru hin beektaniiree lakkoofsa 17. Manni qulqullummaa Waaqayyo dhuguma qulqulluudha. Innis isini. Haleluuyaa. Har'a mana qulqullummaa Waaqayyo nuyi. Waaqayyo waaqessuudhaaf mana qulqullummaa biraan barbaannu. Manni qulqullummaa nuyidha. Ameen. Galanni gooftaa Yesuusiif haa ta'u. Ati mana qulqullummaa Waaqayyooti. Nama afurri Waaqayyo si keessa jirudha. Nama afurri Waaqayyo si keessa buleedha. Haleluuyaa. Dhiiga Kiristoosin kan dhiqamte. Karaa Kiristoos lammaffaa kan dhalatte. Ilmoo Waaqayyo kan taate. Afurri Waaqayyo kan si keessa buufate. Ati mana qulqullummaa Waaqayyooti. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf mana qulqullummaa barbaada Yerusaalemin deemtu jechuudha. Sagaduuf Yerusaalemin deemtu hin xaartu jechuudha. Waaqayyo si salphiseera. Kakuu haaraa keessatti akkamitti akka salphate ilaala. Inni lammaffaan luba. Lubni kakuu haaraa eenyudha? Hangafni lubaa ammas gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Hangafni lubaan jedhe beeka. Hangafni lubaa liqa kaaheen. Hangafni lubaa ammas gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Hangafni lubootaa gooftaa Yesuus Kiristoos Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 26 irratti inni ilaaltan hangafa lubootaa isa qulqulluu waan ittiin jedhamu hin qabnedha. Haleluuyaa. Waan ittiin jedhamu kan hin qabne hangafa lubootaa. Waaw. Gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Ittaanee lubni mana Waaqayyoo nuyidha. Phexros tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 9 akkas jedha. Luboonni mana mootummaa Waaqayyoo amantoota ta'uusaa nu agarsiisuudhaaf akkas jedheetti dubbata. Isin garuu qomoo fo'amaadha. Luboota mana mootummaati. Isin qomoo fo'amaadha. Luboota mana mootummaa Waaqayyooti. Luboonni nuyi, lubni si. Har'a luba waan taateef luba barbaada laftatti deemtu hin jiru. Haleluuyaa. Waaqayyo nu hiikaa. Nafsa abbaatii kan jedhu sin barbaachisu. Yesuus Kiristoos luba si taasiseera qomoo fo'amaadha. Haleluuyaa. Maqaa Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u gammadaa gooftatti. Ati luba. Amma luba barbaada. Laalaa luba barbaadan deemtu. Waaqayyo waaqessuudhaaf atuu luba. Waaqessuu dandeessa. Mirga waaqessuu argatteerta. Mana qulqullummaa barbaadan deemtu. Suma manni qulqullummaa. Haleluuyaa. Waaqayyo isatti waaqeffatama si keessatti hafuura keetiin. Haleluuyaa. Dhugaaf hafuuraan. Haleluuyaa. Dhugaaf hafuuraan. Si keessatti. Mana qulqullummaa kana keessatti Waaqayyo. Aarsa noo maal qabannee dhiyaanna aarsaa. Kakuu moofaa keessatti aarsaan qabatamee dhiyaatu jira beekamaadha. Aarsaadha. Kakuu haaraa keessatti aarsaa qulqullaan kan mudoon qabne Waaqayyo fuulduratti kan fudhatama argate garaa Waaqayyo kan qabbaneesse. Haleluuyaa. Garaa Waaqayyo qabbaneessuu isaatiin araara kan nuu fide. Lubbuusaa dabarsee fannoo irratti kan nuuf laate gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Inni calqabaa aarsaa kan nuuf ta'e. Filippisiis boqonnaa 2 lakkoofsa 5 hanga 11tti innaa dubbifattan kanaadha. Amma du'aattirree kan abboomame ta'e dabarsee of kenne. Isaan booddee aarsaan nuti qabannee dhiyaannu nuyidha. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 1 hanga 3tti aarsaan nuti amma Waaqayyoof qabannee dhiyaannu eenyu akka ta'e nu agarsiisa. Ammas yaa obboloota koo araara Waaqayyootti jedhaatii namummaa keessan qulqullaadhaaf
waaqayyo duratti fudhatama akka ta'u aarsaa jiraataa gootanii akka dhiyeessitan isinan gorsa. Argitanii nutu eenyummaa keenya aarsaa jiraataa qulqullaa kan muduu qabne waaqayyo fuulduratti fudhannee dhiyeessina. Maal sii kennuuf tola kee kan inni faarfannu ofuma kennina. Omaan hin gaafanne waaqayyo. Qarshiif meetii miti. Kan nuti hin qabne miti. Kan nuti hojjennee finnu miti. Ani hojjetee nuu kenne. Namni of hin qabne jira lafa kanarra. Buletti obboleessa koo maan qabu kan jettu waaqayyoof. Of suma barbaada waaqayyo. Suma barbaada. Harka isaatiin kan si uume. Hafuura isaa asitti baafate. Karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos ilmoo isaa kan si taasifate. Dhiiga ilma isaatiin kan si bitate. Cubbuu keessaa, raaree cubbuu keessaa, du'a keessaa kan si baafate. Gooftaan kanaaf. Anaaf sumatu dhiyaata waaqayyoof. Lubni suma, manni qulqullummaa suma, aarsan suma. Kakuu moofaa keessatti aarsan horiidha. Laalaa. Lubni Leewwota keessaa namoota ta'an ijoollee Aroon kan namarraa butanii nyaatan. Ijoollee Leewwotaa jechuudha. Ijoollee Eelii argitaniirtu Saamu'eel tokkoffaa irratti aarsaa namoonni dhiyeessan nama harkaa butanii asii harkaa butamuu hin qabne eenyummaa kee qabdaati. Sagaduudhaaf gara Yerusaalem deemu, karaa dheeraa deemu, lafa fagoo deemu. Namichi biyya Itoophiyaa suni sagaduudhaaf deeme jedha ko sagaduuf deeme wangeela keessatti barreeffameera. Sagalee waaqayyoo keessatti barreeffameera. Hojii ergamootaa boqonnaa 8 irratti inni sagadee achi deemuudha. Filiphos kan argatee wangeelatti mee cuube. Eessa dhaqee Yerusaalem sagadee deeme. Yerusaalem sagaduudhaaf. Asii ka'ee Yerusaalem deema namni. Maal mana qulqullummaa barbaaduudhaaf. Waaw. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa kanaafuu har'a waaqayyoon waaqessuudhaaf mana qulqullummaa bakka ta'e barbaadu hin deemnu. Luba aarsaa keenya nuuf dhiyeessu barbaaduu deemuu yookiin hin dhamaanu. Maal qabannee dhiyaannaa warqeef meetiin qabnu jennee hin yeellaanu. Manni qulqullummaa numa, lubni numa, aarsan numa, eenyummaa keenya Yesuus Kiristoosiif isa finna. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u, maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Torbee barumsa taanu qabannee walitti deebinaa. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa, waliin gahaa. Barumsa kana namoota biroo biras akka ga'u warri dhaggeeffattanitti fayyadamtanii nu fayyada jettan jaalala waaqayyootiin namoota biraa biraan gahaa. Waaqayyo isin eebbisu. Wanta yaada nuu kennitanii fudhannaa waan sirreessuu qabnu sirreessina. Gooftaan isin eebbisu. Hamma waaqayyo keessa keenya kaa'e, hamma waaqayyo nu barsiise nus qabanneen teenyu dhaloota biraa haa ga'u jenneetidha. Carraaqaa jirraa. Waaqayyo isin eebbisu. Eebbifamaa. Seenaan eegamaa barruun keenya buufne seenaan baatamaa keessa koo jirtaa na dhuunfatteetta barbaadee sin dhabne mani na marsiteetta keessa koo jirtaa na dhuunfatteetta barbaadee sin dhabne mani na marsiteetta.